También se baga lacha bara humaja ibba buri bidamana dalni tamizrinja kanaga ban srinjelu humaja ibba buri bidama saddeti gra wato ko agatuni sena kun akka hindu bibamne seenaan kun akka addunyaa lafti hin facaane godhamee dhokatee jira. Uummanni Oromoodhaa uummata qaccee lafarra jiru keessaa isa jalqabaati kan jennu. Akkasumaan lafaa kaanee miti. Waggaa hedduu dabarsee jira jechuudha. Amma ati waggaa 6,420 dabarsee jira jechuudha. Kanaafiti uummanni Oromoodhaa uummata lafarra jiru keessaa uummata isaan gaafa isa duraati kan jedhamu kanaaf. Kana beektonni waa'ee qaccee namaa qo'atan hamma tokko beeku jedhee yaada. Isa kanaaf isa kana akka hedduu qabatanii gaariidha. Isa kana akka hedduu maa ittaansee waan sadan tokkoon isin dhaamsa gabaabuu ishee waan sadii tokkoon isin qaba. Innis waa'ee tokkummaan isin qaba. Uummanni Oromoodhaa uummata bal'aa uummata gaafa Afrikaa keessatti lafa dheeraarra jiraatu qomoo dheeraa qomoo bal'aa ture. Garuu uummanni Oromoodhaa wal duukaa yaa'u isee wal jala yaa'u isee walirra yaa'uudhaan keessa jiraatu. Inni kunis uummanni Oromoodhaa lagaa wal qoodee balbalaa wal qoodee dhagaa walirratti guuree wal jala deemuun isee har'a diinaaf wal kennee jira. Uummanni Oromoodhaa waan ta'u gaafa ta'u hin irraanfata baay'ee irraanfata. Uummanni Oromoodhaa balbala lamarraati kan isaan uuman maccaa fi tuulamaa bareedduu boorana duwwaa. Garuu abbootiin keenya abbootiin gadaa sirna ittiin jireenyaa tolchuudhaaf namni akka obboleessaa gaa'ilaa wanti sirneefiti gargar fuudhaniiti booranaaf bareedduu akka wal fuudhu godhan malee waan gargaarati. Hundumti keenya innaa gaafuu lakkaa'an gaafa turi gama hin ga'in turi gamii tokko hin ga'in wal bira keenya jechuudha. Isa kana garuu qorichi isaa tureera hin irraanfatan. Qoricha isaa shiriigaatti waa godhaniiru. Shiriigaatti gaafa wal duukaa ka'anii biyya tokko ga'anii qabsoodhaaf gaafa ba'an biyya tokko ga'anii gaaffiin dhiyaate. Gaaffiin dhiyaate maa inni edhaa durii kunooti. Durii gara mirgaa jira jireenyi immoo gara bitaa jira. Kanaaf nama qabsoodhaan wal duukaa wal tumsee seera tokko dumatee wal duukaa ka'ee gaafa taa'anii namatti kan furanii lakkii nuti balbalaaf hin baane lakkii nu amantiidhaaf hin baane yoo nu fixxani wal duukaa nu fixa yoo kan nu dhiibdani wal duukaa kan nu dhiisa nuti garuu qabsoodhaaf baane jedhaniiti kan isaan booda tokkotti awwaalaman. Malee yoo akka marraa ta'e ni tokko buumaafaa amaan wayeefaa gargar ba'anii inni musliimaa gara musliimaatti goree inni kiristaanaa gara kiristaanaatti goree caccabna har'a muudaan kun irratti dhufaatu. Isaan garuu gaafa sana lubbuu isa bareedduu sanaaf hin jaallanne isa sina keessaa baqatanii hin dhumnattanii biyya hambaatti kooluu galtan sanaan eegee isa kan hin dhumnatan dhumaniiti tokkummaa keenya hin jaalladhu. Kanaaf amma adaraa kan isin hin jiru ati eenyuun shile ati eenyuun Oromoo bakka kun isaan qabu.
eessaarutti wallagga moo shawwaadha moo harosiidha moo baaleedha moo jimmaadha moo eessatti waliin gaafatama macca mootu manatanii waliin gaafatama oromoo ta'uu isaa dhugaadhaan akkasuma tadeemtan adaraa isin jedhaa dhaamsa guddaan kana isin kenna inni lammaffata ammoo waa'ee shamarranii nuti turan galateeffatanii hafee shamarran addanaadhaa baay'ee isatti gammatu ammallee jiraadhaa horaa baay'adhaa ammallee waaqayyo seerratti haqatu safuu abbaa keenyaadhaa hin ganne biyya faranjii dhunneettanii gurraan adeemne hamma garaatti ba'u ijoolleen abbaa keenya hamma mana namaadhaaf qabesii jilbaan kaanii jiru baay'een isatti gammade baay'ee darbaan isatti gammade waaqayyo isinaa eebbisu ilma isiniif kennu durba isiniif kennu umurii dheeraa isiniif kennu beekumsa isiniif kennu jiraadhaa kanan isiniin jedhaan itti fufuudhaan waa tokko isin damma sadaraa isin kadhadha sabni oromoodhaa saba garraafessa saba garraamii garraamummaan isaa dhiibee qarqara biyya isaa lafa isaa qarqara irratti isa geesse innis maa inni fakkeenyaaf warra raajaan naa fudhatanii gaafa cabanii namatti dhufe gaafa biyya sana namni alagaatti dhufu maqaadhaaf afaan jara sanaan faanamuudhaan maqaa isaaniiti maqaa isaanii gata biyya raayyaa keessa fudhatanii warri umurii kooti olii afaan oromoo qulqulluu haasu ijoollee isaanii galuutti jira nyaata warra hedduu dhoo'ee sanii fuutanii ilaaltan abbootiin warri umurii kootan biyya sana keessa hojjeteera afaan oromoo qulqulluu haasu ijoollee isaanii kana naasaa yeroo tokkotti biyya asoosaa keessatti Tigree tokkotu jira asii namni beekullee jira abarraa jedhama baay'ee walakkisinaa ijoollee isaa mana keessa jira ijoollee isaa qaama namaati galanii afaan Tigireenyaa barsiisa maal qoota barsiisa abarraan jedhee obbo Barraani hayi gaaf tokko lamaan itti geessu hin qabu kanaafan barsiisaa kan jiru bosona seentee waggaa shamma waggaa booda gaafannee deebi'ee darbii dhufu irraa kaasanii jennaan ijoollee koo biyya gootti dhufuudhaan qonnaan danda'aa kanaaf adaraa keessan ijoollee keessan mana keessanitti afaan keessan afaan haadha isheetii barsiisaa adaraa keessan afaan baranii baruuni baay'ee bareedaadha ammas biyya alagaa kana keessa teessanii akka lagaatti mul'aan bori ijoolleen kun gaafa biyya isaaniitti galan biyyi isaanii akka lagaatti hin taane afaan keessan barsiisaa isa dhumaa adaraa kana tokkummaan keessan tokkummaa kanniisaa damma gaarii nyaachuudhaaf tokkummaan keessan tokkummaa kanniisaa siniif ta'uu jedha galatoomaa ulfaa